Nagaa caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraata hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu Top akkam jirtu nagaa keessan miti. An nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u. Akka nagaa qabdani abdiin qaba. Hordoftoonni koo kallattii kamiiniyyuu na hordofaa kan jirtan guddaa galatooma. Akkasuma immoo maatii koof haaraa kan taatanii Nooraa isin jedhee jira. Maatii keenya ta'uun nu jajjabeessa. Viidiyoof ergaa qabnu hundumaa jechuudha yaada qabdan nu hiruu dandeessu waan ta'eef guddaa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa jechuudha gidduu keessanitti viidiyoo qabadhee argadhee namoota jechuudha isin hin beekne tokko qabadhee dhufee jira. Namoota lama jechuudha. Gaggeessitoota waldaa lama qilleensa irraa jechuudha. Gaggeessitoota lamatu har'a nu gidduutti argamee jira. Gaggeessitoonni kun maal jedhu laata? Gaaffiin ani gaafadhu maal jedhanii deebisu laata? Mee turtiin keessan isaan wajjin haa ta'u irraa waa baranna har'a jechuudha. Yeroo baay'ee gaggeessitoota keenya sagalee isaanii karaa onlaayinii argina malee hojii maal akka isaan hojjetanii gadi fageessinee hicciitii isaanii hin beeknu. Garuu har'a ba'aa isaan baatanii jiran maaltu akka saba isaaniif isaan gidduu jiru maaltu jira jennee har'a hicciitii kana jechuudha isin biraan ga'uu dhufnee jirra. Kanaaf turtiin keessan hunuma wajjin haa ta'u waldaa lama waldaan maqaa waldaa isaanii waldaa dibataa fi waldaa nuti wangeelatti hillee yaanu irra dhufanii jiru har'a gaggeessitoonni keenya. Kanaaf simadhaa isin jechuun jaalladha. Mee ittiin isin dabarsa. Obboleetti keenya obse baga nagaan dhufte. Ameen Gizuu siifillee nagaan waaqayyoo siif haa ta'u. Eebbifamii baga atis nagaadhaan na eegde. Akkasumas immoo waamicha kana naaf gochuu keetti guddaa tokko galatoomi. Eebbifamii guddaa sitti gammadeen jira. Atis bakka kanatti haala akkasii keessatti dhaabbattee gaaffii akkasii kana qopheessitee waamicha naaf gochuu keetiif guddaa tokko gammadeen jira. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Baga nagaan na eegdee eebbifame. Tole ameen jennee fudhannee jirra waamicha keenya kabajjee asitti argamu keef guddaa isaa galatoomi siin jedhee jira. Anis daawwattoonni koosi tole gaaffii kee inni tokkoffaan akkas jedha. Gaaffii tokkoffaa jechuudha. Gaaffiin ani si gaafachuu barbaadu akkas jedha. Namni tokko waldaa kiristaanaa keessa seenee namni tokko gaggeessummaa ta'ee waldaa kiristaanaa keessa seenee hojjechuuf amala akkamii qabaachuu qaba? Irraan deebi'a. Namni tokko gaggeessummaa waldaa kiristaanaa keessa seenee hojjechuuf amala akkamii qabaachuu qaba? Tole ammas irra deebi'ee waaqayyo gooftaan guddaa si haa eebbisu. Namni tokko gara gaggeessummaatti dhufuudhaaf amala akkamii qabaachuu qaba jettee jirta. Amala namni kun qabaachuu qabu jalqaba waan hundumaa jechuudha. Gaggeessummaan kennaadha waan ta'eef kennaa koo moo kennaa koo miti jedhee jalqaba irratti namni tokko bakka sanatti otoo hin dhufiin yookaan immoo namaan filamuu danda'a. Wanta adda addaatiin bakka sanatti barbaadamuu danda'a. Kanaaf gaggeessummaan kun kennaa koo moo kennaa koo miti jedhee baruu qaba. Itti aansuudhaan immoo nama obsaa qabeessa ta'uu qaba jechuudha gaggeessummaan. Sababiin isaas gaggeessummaan kennaadhas ba'aa guddaadhas jechuudha. Kennaa kana galmaan ga'achuudhaaf ba'aa kana baatee deemuudhaaf fakkeenyaaf Musee gaafa fudhanne ilaallu Museetti sabni Israa'el kennamaniiru. Garuu Museen nama obsa qabu waan ta'eedhaaf malee qormaatolee gurguddaatu mana mootii Gibxi sana keessatti irratti ta'aatii tureera. Wantoota baay'eetu ture. Garuu kennaadha. Bakka sanatti Museen kennaan inni qabu saba sana akka baasu inni danda'u waaqayyo waan beekuuf Musee bakka sana kaa'ee jechuudha.
Sana keessatti immoo Museen otoo obsa dhabee kallattii garaagaraatiin baqqaa jedhee dhiise maaltu ta'a ture? Sabni sun har'a darbinee hin jiraannu jechuudha. Kanaaf dura bu'uu jechuun waan hundumaa keessatti obsa nama gaafata jechuudha. Mootii Gibxi jalaa ba'anii gaafa itti Waaqayyo dinqiiwwan gurguddaa sana isaan argisiise illee gaafa itti duubaan loltoonni otoo jiranii fuulduraan immoo lagdi Yordaanos otoo isaan marsee jiru Waaqayyo kana hundumaa galaanichas lafa diriiraa godhee warra duubaan isaan lolan sana immoo gaafa Waaqayyo galaana nyaachise isaan ceesise illee Museetti gungumaa turani jechuudha. Geggeessummaa jechuun kanadha. Garuu yeroo sanatti Museen obsa qabeessa ture. Kanaaf gaggeessaan miidhamaadhas. Gaggeessaan immoo gaggeessummaan kennaadhas. Kanaaf ba'aadhas. Ba'aa sana immoo akkamitti baana? Akkaataa itti wangeelli nu gaggeessuun jechuudha. Bakka sana yoo kan keenya ta'e gaggeessummaan sun kan keenya ta'e itti waamamni keenya sun keenya taana Waaqayyo ofumaa isaatii karaa nu argisiisa. Qormaatolii dhufan hundumaa irratti immoo Waaqayyo daandii ittiin jalaa miliqnu ofuma isaatii nu argisiisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaggeessaan tokko nama obsa qabu, nama waan hundumaa baachuu danda'u ta'uutii qaba. Waaw, obboloota gogaa akka haamilee laattanii fi abdiin qabaa. Ergaa fi viidiyoo kana ilaaltanii akka waa hubattan abdiin qaba. Obboleettiin keenya dubbii ijoo nuuf deebistee jirti. Obboleettii keenya obsee guddaa galatoomi. Tole, egaa gaggeessummaa waldaa kiristaanaa keessa seenanii hojjechuuf amala akkamii akka nama barbaachisu, itti gaafatamummaa jechuun ba'aa akkamii akka ta'e obboleettiin keenya nuuf ibsitee jirti. Egaa har'a itti gaggeessitu waldaa kiristaanaa jechuun waanuma gooftummaa guddaa yookaan aangoo guddaa qabanii isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu gaggeessummaa jechuun ba'aa ulfaatudha. Ba'aa isaa Waaqayyo sanatu beeka. Kanaaf egaa gaaffii fi deebiin keenya inni lammaffaa jechuudha kanuma fakkaata. Gaggeessitoota waldaa kiristaanaa hunduma keessaniif Waaqayyo ayyaanaaf hubannaa kana caalu isiniif haa kennu jechuun nan barbaada. Maaliif ganaa jechuudha. Obboloonni keenya gara gaggeessummaatti dhufanillee baay'een jiraachuu danda'u. Egaa viidiyoo kana sheerii gootanii biraan ga'uun jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Maaliif namni tokko waa hubachuu irra jiraata gaafa hojii tokkotti seenu. Kanaaf egaa gaggeessummaan jechuun akkuma feesbuukii lindhee baanee akkuma waatsaappii iimoo lindhee baanuu miti. Maaliif ijoo qaba, kennaadha, itti gaafatamummaa qaba, imaanaa guddaa qaba. Imaanaan sun isaaniif Waaqayyo gidduuttidha. Kanaaf obboloota koo akka isin waa irraa hubattanii abdiin qaba jechuudha. Egaa gaaffii keenya inni lammaffaa obboleettii keenya Kibbinesh waldaa dibataa irraa jechuudha. Gaaffii lammaffaa isheef qophaa'ee jira. Obboleettii keenya Kibbinesh baga nagaan dhufte. Ameen, isinillee baga nagaadhaan nu eegdanii affeerraa keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Ameen, baga nagaan dhufte siin jennee jirra. Anis daawwattoonni koos simannaa fi waamicha koo kabajjee asitti argamuu keef guddaa galatoomi siin jedhee jira. Obboleettii keenya Kibbinesh waldaa dibataa irraa gaaffiin har'asiif qophaa'e gaaffii akkasiiti. Egaa namni tokko waldaa kiristaanaa keessa seenee gaggeessuu erga eegalee isaa fi saba isaa gidduu amala garaagaraatu jiraachuu danda'a. Sabni suni amala adda addaa qabaachuu danda'a. Kanaaf namni suni erga itti gaafatamummaa kana nan hojjedha jedhee itti seenee amala saba sanaa akkamitti danda'uu qaba. Egaa akkuma beekamu waldaa onlaayinii irraati jechuudha. Sabni baay'een hin jira. Sabni kun hundumtuu akka bifti isaa garaagaraa amala garaagaraa qaba jechuudha. Irra sii deebi'a gaaffii kee. Namni tokko itti gaafatamummaa ta'ee erga gaggeessummaa keessa seenee amala saba sanaa akkamitti danda'uu qaba? Amala isaa akkamitti sirreeffachuu qaba? Tolega, gooftaan si haa eebbisu. Namni gaggeessaan waldaa kiristaanaa tokko itti gaafatamummaa nama harka jiru tokko maal argisiisuu qaba? Amala maaliitu irraa eegama?
akkasumas immoo amala saba isaa akkamittiin qabachuu qaba kan jedhuu fi isa jalqabaatti dubbii Waaqayyoo Ximootiyoos duraa boqonnaa 3:1 gubbaarratti akka dubbatutti ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa tokko waan ba'eessa hawwaadha dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbatu. Waan ba'eessa hawwa jechuun wanti ba'eessi as addunyaa kanarratti jiraatu hundumtuu wanti ba'eessa ta'e tokko waan gaariidhaaf nama qopheessa. Qophii wanta gaariidhaaf namaaf ta'udha. Gadi siqee dubbii Waaqayyoo hojii waldaa kiristaanaa geggeessa waldaa kiristaanaa tokko wanta isarraa barbaachisu nama keessummoota jaallatu nama mana isaa jireenya isaa kabaju ta'utu isarra jiraata. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2:24 gubbaarratti immoo gaafa dubbatu hojjetaan gooftichaadha. Hojjetaan gooftichaa namoota hundumatti gaarummaa argisiisuu akkasuma immoo namoota barsiisuu isa danda'u ta'uun akka irra jiraatu dubbiin Waaqayyoo iddoo sanatti nutti hima. Akkasuma immoo Tiitoo boqonnaa 1:6-9 yeroo dubbatu waa'eedhuma geggeessaa gaarii garraamummaa akka inni qabaachuu danda'u, saba barsiisuu akka inni danda'u, obsaan ba'aa guddaas yoo ta'e ba'aa xiqqaa saba sanaa baachuu nama danda'u qabu. Baachuu bicha odoo hin ta'in nama furmaata fiduu danda'u ta'utu isarra jiraata. Dhaga'ee isa callisuu odoo hin ta'in dhaga'ee gara furmaatatti isa fide furmaata sana immoo saba sanaaf fiduu kan danda'u ta'uu danda'a. Gaaffii garaagaraa gaaffii gurguddaa ta'uu danda'a, gaaffii xixiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf gaaffii saba kanaa nama dhaga'ee deebisuu ta'uu danda'utu isarra jiraata. Saba isaa akkamitti amala akkamiitiin qabachuutu isarra jiraata isa jedhuu fi amala saba isaa karaan ittiin qabachuu danda'u dursee garraamummaadhaan saba sana barsiisuu, saba sana gorsuu, karaa jireenyatti gara dhugaatti saba kana barsiisutu isarra jiraata. Yeroo kana godhumu gara laafummaadhaan saba sanaaf yaaduudhaan akkaataa sabni sun ittiin hin miidhamnetti miidhama sana saba sanaa eegatii amala saba sanaatii dursee beekee ofiisaatti dursee saba sanatti of dhiyeessuu karaa kamiin karaa gaarummaatiin garraamummaadhaan amala nama Waaqayyootiin itti dhiyaate saba sana akkaataa kanaan qabachuu danda'utu isarra jiraata. Yeroo kana yeroo inni gara saba isaatitti dhiyaatee barsiisuudhaan gorsa garaagaraatiin gaaffii durseetoo raafamuu dhunte raafamni guddaan yeroo dhufeyyuu dursee ofiisaatii nama ga'aa ta'utu isarra jiraata. Nama dubbii Waaqayyoo irratti cimee ta'utu isarra jiraata geggeessan. Yeroo raafamni garaagaraa dhufe durseetoo isa boo'u otoo hin ta'in dursee dafee saba isaa isa jajjabeessu ta'utu isarra jiraata. Yeroo akka kana godhu sabni isaa isa dhaga'u qaba jechuudha. Kanaaf amala dubbiin gooftaa akkuma dubbatu namni akkuma bifti isaa garaagara ta'e yaadni isaatis garaagara jedha. Nama kana immoo walitti fideetoo amala tokko taasifachuu karaa inni danda'u dursee saba sanatti of dhiyeessuudhaan edda of dhiyeessee boodatti immoo amala saba kanaa karaan tokko taasifata jechuudha. Gorsuudhaan saba isaa isinni dhaga'u jiraachuu danda'utu isarra jiraata. Waaw guddaa isaa eebbifame obboleettii keenya Kibbinesh Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu eebbifamii jennee jirra. Egaa obboloota koo guyyaa har'aa jechuudha gaaffii fi deebiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Gaggeessitoonni keenya obboleettii keenya Obsee fi obboleettii keenya Kibbinesh waldaa garaagaraa irraa nuuf dhufanii jiru. Gaaffii ani isaan gaafadhe jechuudha. Waaqayyo ayyaanaaf hubannaa isaan keessa kaa'e nuuf qoodanii jiru. Waaqayyo isaanaa eebbisu eebbifamaa ayyaannii fi humni kana caalu ogummaan kana caalu isiniif haa baay'atu. Saba kanaaf yaada qabdanii qoodaniitu waan argitanii nuuf hirtaniitu. Egaa nuyi tajaajillee ba'uu malee wanta isaan nuuf laatanii hojii isaan nuuf kennanii seennee tajaajillee tajaajilamnee ba'uu malee wanti akkana akka nutti ulfaatu baay'ee keenya nuuf hin galu jechuudha. Maaliif namni tokko yoo ofii isaa hojjetee arge hojiin suni maal akka ta'e beeka jechuudha. Nu immoo har'as isaanirraa barannee jirra. Kanaaf isinillee akka sheer gootanii gaggeessitoota waldaa biraa akkasuma miseensota keessan biraan geessanii abdiin qaba. Kana qofaa miti kutaa lammaffaan isaas qophaa'ee jira. Gaggeessitoota waldaa kana irraan ala kan ta'an gaaffii biraa jechuudha. Inni immoo hin jira jechuudha. Torbee 2 yookaan 3 booda isiniif qophaa'a.
Ammasitti kana daawwattanii nu jajjabeessuun yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu abdiin qaba jechuudha. Bakka dogoggora jirutti nu sirreessaa, bakka isinitti tole immoo haamileetiin nu jabeessaa jechuun jaalladha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Eebbifamaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Hamma walitti deebinutti nagaan tura.